Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ni amanna ameen. Jaalatamoota maatii Waaqayyoo akkam jirtu akkamiyyuu na eegdan ameen. Waaqayyo gooftaan keenya akka balleessa keenyaa otoo nutti hin lakkoofne akka dhiifama isaan guyyaa har'aan nu gahe Waaqa keenya qoricha keenya fayyisaa addunyaa Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galatoome haa ta'u. Obboloota koo bakka jirtan hundumaatti jaalalli Waaqayyo Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu isin waliin haa ta'u jechaa. Hordoftoota Ayileetuub hundi keessanuu akkam jirtu nagaa keessanii nageenya kiyyatti aansuudhaanii akkuman yeroo darbee waadaa isiniif galee ture jechuudha. Guyyaa har'aa illee baay'ee kan itti gammaddan hundi keessanuuyyuu buufattanii itti fayyadamuu kan dandeessan linkii tokko qabadhee isinii dhufee tanan jira. Egaa PDF'dhaan barreeffamee jira. Linkii kana immoo seentanii telegiraamii kiyyarraa buufattanii achirraatti fayyadamuu ni dandeessu. Karaan ittiin isinii ergu yoo jiraate immoo karaa hundumaanuu dhuftanii yoo na gaafattan isin biraan ga'uu nan danda'a. Keessattuu guruupiiwwan gara WhatsApptiin akkasumas gara miseenjeraa gara hundumaatiin jiran irratti isiniif erguu nan yaala. Namoonni fedhii qabaattan yoo jiraattan na gaafachuu dandeessu. Kitaaba baay'ee hundi keessan itti gammaddanidha kan inni isin biraan ga'u. Kitaabni kun maalidha? Akkuma mata duree irratti argitan gaa kitaaba kana kan inni isin beeksisu jechuudha. Kanaaf hundi keessanuyyuu Ayileetuub waliin hanga xumura sagalee kanaatti akkana waliin taatan abdii guddaan qaba. Deebinee walitti dhufnaa. Ayileetuub subscribe gochuu hin dagatinaa hundi keessanuu. Turtii gaarii. Dhaggeeffattoota Ayileetuub deebinee walitti dhufnee jirra. Egaa yeroo darbee kitaaba tokko waa'ee faarfannaa kan jedhu isiniif qoodee tanan ture PDF isaa jechuudha. Kitaaba sana hundi keessanuu dubbistanii akka itti gammaddan abdii guddaan qaba. Sababni isaa immoo baay'ee waan nama gammachiisuuf kitaabichi haala namatti tolu waan qophaa'eefidha. Har'a immoo kitaabni nan isin beeksisu kun faarfataa wal fakkaatu yookaan faarfataa Ko'eel kan nu qopheesse faarfannaa kitaaba faarfannaati jechuudha. Kitaabni kun of keessatti faaruu 314 kan qabudha. Kunoo akkuma asirratti argitan kana jechuudha. Faarfannaa 314tu kitaaba kana keessa jira. Faarfannaa 314 kottatii fudhadhaa itti fayyadamaa nuun jechaa jira faarfataan kun jechuudha. Dhugaan dubbachuudhaaf nama akkanatti tolaa waa tokko namaaf hojjetee nama biraan ga'ummoo jajjabeessuun namarraa eegama waan ta'eef hundi keenya faarfataa kana jajjabeessuu qabna. Waaqayyo gooftaan kenna irratti kenna daddabalee isaaf haa kennu. Waaqayyoon bara tajaajila isaaf haa eebbisu jecha. Haala ittiin argitan kanaan faarfannaa 314 guutuu kitaaba kanarratti nuu kaa'ee jira yookaan barreeffama kanarratti jechuudha. Barreeffama kana immoo hundi keessan yoo na gaafattan gara keessaa yoo dhuftanii na gaafattan isiniifan kennaa. Ta'uu baatus immoo akkaataan isin itti argachuu dandeessan akkuma yeroo darbee telegiraamii koorranan kaa'a. Telegiraam irratti dhaxxanii achi fayyadamuu dandeessu. Haala kanaatiin koppii godhachuu ni dandeessu. Deebitanii peestii iddoo adda addaatti gochuu ni dandeessu. Egaa telegiraamiin ani irra kaa'u immoo dhugaadhaaf kan jedhu yookaan ittiif immoo la'unat afaan Amaariffaaf afaan Oromiffaatiin jira. Dhugaadhaaf yookaan la'unat kan jedhu telegiraamii kiyyadha. Guruupii kiyya achirratti isiniifan kaa'a. Achi fudhachuu dandeessu. Dabalataanis immoo diskiripshinii yuutuubii kanaarra nan kaa'a waan ta'eef achirraayis itti fayyadamuu dandeessu. Egaa kitaabni kun faarfannaa hanga kanaa kan of keessaa qabudha. Irraa fayyadamuu ni dandeenya. Yeedalloo isaa asirraa qabachaa faarfannaa isaa immoo iddoo adda addaatti gaa namoonni adda addaa kan faarfatanidha. Faarfattoonni adda addaa kan faarfatanidha. Bakka tokkotti walitti dhufee bifa kitaabatiin kan qophaa'e. Kitaaba kana immoo akka itti fayyadamnuuf faarfataan keenya immoo akka itti nu qopheesse. Keessattuu namoonni waa bitachuu hin dandeenye namoonni baadiyyaarra jiran haala kanaatiin haa fayyadaman jedheeti kan inni nu qopheesse waan ta'eef hundi keessanuuyyuu kitaaba kana buufachuudhaan akka itti fayyadamtanii. Egaa bittaa miti bilisa.
Kanaaf immoo hundi keessanuu buufadhaatti fayyadama. Warreen koompitara qabdan koompitara irratti buufachuu dandeessu. Barreeffamni kun PDF'dhaan qophaa'e. Namoonni PDF hin qabne immoo yoo na gaafattan Word'itti isinii jijjiiruu nan danda'a. Word irraa isinii erguu nan danda'a. Warreen Android yookaan bilbilli keessan Galaxy Android fayyadamtan Play Store keessa seenuudhaan Microsoft Office buufachuu ni dandeessu. Karaa sanaan gara Word'itti jijjiirtanii itti fayyadamuu dandeessu. Warri Apple yookaan warri iPhone fayyadamtanis immoo haala wal fakkaataa ta'een Apple Store keessa seentanii Word buufattanii gara sanaatti jijjiirtanii itti fayyadamuu ni dandeessu. Kitaaba kana qabadhaa itti fayyadamaan isiniin jedha. Maatiiwwan Waaqayyoo hundi keessanuu itti gammaddu, hundi keessanuu yoo akkanatti ilaaltanuyyuu waan nama gammachiisudha waan ta'eef daawunloodii godhadhaatii itti fayyadama. Obboleessa keenya immoo nu jajjabeessaa hundi keessanuyyuu kaleessaa YouTube koo isa darbe irratti yoo ilaaltan jechuudha. Facebook isaa asirra kaayetaniin isin agarsiiseen ture. Facebook isaatiin dubbisuu dandeessu. Telegraamis ni qaba. Karaa sanaanis dubbisuu dandeessu. Jajjabeessaa. Dabalataan immoo walaloolee baay'ee barreessaa. Walaloo hedduu barreesses kan nu biraan ga'ee ni jira. Isas gara fuulduraatti isiniifan ergaa. Egaa guyyaa har'aa kitaabni ani isinii qabadhee dhufee kana fakkaataa PDF isaati. Faarfataa keenya Waaqayyoon isaa eebbisu. Faarfannaa Ortodoksii Tawaahidoo Afaan Oromiffaan jedha. Qopheessaan faarfataa Ko'eel Shawaa. Bilbilli isaa Duwwaa 91934 34 argachuu dandeessu. Kana fakkaata egaa guyyaa har'aa qabadhee kanan isinii dhufee egaa wantolee akkanatti nu fayyadan immoo gara fuulduraatti argachuudhaaf hanga danda'amu isin biraan ga'uu nan yaala waan hin argadhe jechuudha. YouTube subscribe gochuu hin dagatinaa. Wantoleen ani isinii dabarsu immoo hiriyoota keessaniif dabarsuu hin dagatinaa. Wanta beeknu, wanta qabnu, wanta arganne waliif haa qoonnu jechuudhaaf maleellee waa biraatiif miti obboloota koo. Waaqayyoon bakka jirtanitti hunda keessan waliin haa ta'u. Jaalalli Waaqayyoo Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu hunda keessan waliin haa ta'u. Turtii gaarii. Jaalalli Waaqayyoo isin waliin haa ta'u.